amman dandee cimsuuf jeen mana ormaatti baqadheen ta'aa jira. Mana jireenyaa koo miti kan hin jiru jechuudha. Namni natti deddeebi'aa jira yoo ta'e reeffi mucaa koo biyya naaf haa gadu gaafa naa dirmantu jeeni akka baqadhee taa'u amma jechuudha. Rabbi immoo jajjabina isaa isin haa kennu. Jabaadhaa innus immoo asiin amma dandeenyu faana jirraa. Isin immoo sirriitti jabaanu ta'a. Sirriitti abbaan jabaa haadha jabaanu ta'a. Isti warri koomenti isinii miti kan qoxaaxaru. Laggee bilbilteefi. Isinii bitaatu anatti beekamu. Saatta kan dura raafa'edha walaa jirra. Rafaa jiraachuu danda'a. Amma sitti nurra baabaa yoo ka'e raate ganama argeen ture iddoo ta'etti otoo hin dhufee wayyuu reemma sitti. Baabaatti yoo wali jennaan baabaa silkii isaa hojjechaa hin jiru. Saatta sagalin dura raafa'e. Halkan rafaa jiraachuu danda'a amma silkiin kaasu. Telegiraamii isaa tokko waama bara. Intini isaa caq waasaappiin tokko waamaa jira. Narra cufe. Abbootiin keenya. Kuni sammuu doomadha maal beekun beekan sanaaf. Rabbi isin jajjabeessuu maaliif kanumayyuu jabaadha. Kanumayyuu jabaadha dhugaa Rabbi. Maaliif waan honnee nama cabsuudha. Nanneen keessoo kootti nan qabbanaa ittuma callise maaliif namni tokko yoo dhukkubsatee mana yaalaa dhaqanii maal jedhanii rakkoo meeqa dabarsanii yoo jedhee umaan jedhuyyuu. Wanta akkasii manaa bahee immoo yeroo wanta akkasii nama mudatu baay'ee nama cabsa dhugaa Rabbi. Biiftuu buusaa jedhu mana cufee bahu. Abbooti koomentiin dubbisinii dhiisi. Biiftuudha. Koomentii banaan dubbisii. Nuti ko ani amma akkama daawwatu koomentii ilaalaa jiru. Hamza. Hamza. Ilakki goono. Koomentii dhiisi cufee. Ya nama jabaa haa ta'anu. Bakka bu'uumaa hin argamne namni bakka bu'uumaa fudhatu hin argamne Hamza. Hin argamne Baaba Nuraddiin fi Mubaarak Musammaa barbaadarra sheeritti nu godhaa jechaan irra. Gootanuu dhiifamaa wajjin amma jarri dhufanutti fakkeenyaaf yaatiniif abbaanii waan nu godhanu isa kana guddataan illee hin beeka sirriitti itti haimu. Waan achi raawwatamu waraqaa raawwatamu waan mirkaneeffamee haadhaaf abbaa ta'uudhaan ragaa jaraa kana akka qopheessanu suna xumuramu achii booddee immoo jarri kunis sa'aatii ammaa kana halkan gastiirra bulus waan ta'eef rafuunis hin mala xinnootu sa'aatii booda irra deebiidhaan manni banamee jarri kun dhufanii gaariidhaan jedha amma kanatti waa'ee haadhaaf abbaanii waa'ee bakka bu'aa kanatu xumuramii gaarii natti fakkaata. Biiftuu amma nama fudhatu takkaasee namni bakka bu'insa fudhatu normaalee nuti qopheessaa jirra jechaadha achuma gubaayidha nama qopheessaa jirra waan ta'eef isaan immoo ammaan tana boqonnaa irra jiru innaa isaan kaan isaaniin hin galchina jechaadha gastiirra hin galchina galchiirra galchine waan jiru isaanis akka isaanii yaada kaasan hin goona jechaadha. Okay ati dhaggeeffadhu siin hima silkii kee chaarjarii guuttadhu yoomuma waayifaan illee sindide daata biyaas silkii akkaawuntii fooloorsii 2000 ol qabu akkaawuntii 3 qopheeffadha maaliifi gisee tokko seexanni gaafa nama qabdu akkaawuntiin si qaba gaafa seexanni sitti kaatu jechuudha kun immoo silkii 2 qopheeffadha yoo tokko sindide tokkoon gayyartanii galtu waan ta'eef jechuudha chaarjarii keessan guuttadha daata keessan bareechaa hidhadha kaza booda nu immoo waan jiru ittuma deemna Mubarakis tari amma halkan guutuu gastiirra bulee. Biifoo. Isaan nama bakka bu'ummaa argannaani. Firoosisi maal gaafataree wanti isaan barbaadamu hin jiru bakka bu'ummaa argannaan kan Duubaayi. Nama argattaniittu isin roobsan. Namni hin jira bakka namni hin jira waan ta'eef achi namni bakka bu'ee waan kana isin cina dhaabbatee waan nu deeggaruu qabu waan hojjechuu qabu namni hojjetu nama qopheessineerra nuti. Umitisan. Afaan biyya kanaa beeka namichi. Afaan biyya kanaa. Hin beeka. Nani mattaawaqaa keessaanis ni fayyadganiiti. Wanti isaan gaafatu hin jiru. Wanti mubeefaa nurra dhifaa wanti gaafatu hin jiru. Waan biyya keessaa xumurama. Kanaan booda immoo isaan tajjiraatti deema rakkoon qabu. Isaan immoo mubeefaa immoo akka madii dhaabatan hin goona. Safuu koomentii bani koomentii safuu. Kan barbaadaa jirru karaan ijoollee tanaatiin bakka bu'ummaa barbaaduudhaaf erga namni bakka bu'ummaa qabaatu argatan jiraatan nama sana asirra nuuf fida nuti ammoo waan silaa nama san barbaachisu waan namni sun wajjin silaa namni sun barbaadu bira foonachi wantummaa nama biraa barbaadnu hin jiru Mubaarak yoo taate boodallee barbaadnee fiduu dandeenya bakka bu'ummaa namni jiraatu yoo ta'e nama sana asirra nuuf fida waan inni na cinaa dhaabbadhaa jedhee cinaa dhaabbataa jajjabeessaa deemna jechuudha. Boosaa koomentii bani. Kanumatu salphaadhas kun salphaadhas
wanta maatii gargaaramuu qabu rakkoon qabu karaa biyya keessaa nutis gargaaruu dandeenya. Yoo isaan achi gandarraa baafatanii gandarraa yoo isaan fidatanii asitti immoo bootaa dhibee dhibeetti gargaaruu dandeenya rakkoon hin jiru. Amma maabaraa guddaa ta'ee waliin nama sarjaa ta'e rakkoon qabu inni kun. Roobsan itti bilbilaa bakka jara warra Roobsaa namicha boota buu danda'utti nu bilbili. Eeyyeno isa bilbilaa waama. Ani ko silma yuga asmarraa gargaarsa fakkaate malee salphaadha wanni kun. Ay bakka biftu mucaadhaaf bilbilaa jiru. Bilbilamaa jira waan ta'eef bilbilamee akka inni gastii galuun goona yeroo inni gastii galu sinitti nima namicha walqabsiisanii haa ta'u wayyee. Bilbilanii fi dursa. Warri dandeessan as keessa warri jirtan sheer godhaa laayivii kana riikardi godhaati poost godhaa. Akkas goonetu wal gargaarre bareedaadha. Abbaa faadhaaf inni irra kunoo abbaa faadhaaf jennaan finni irra kunoo laayivii irra agarsiisaa jirra. Riikardi godhaa poost godhaa warri gargaaruu hin dandeenye. Dammee moo dammaadha? Ijoolleen riikardi as jala jirtan riikardi godhaaf waraabaa. Asumaan immoo isinillee akkaawuntii keessanillee maxxansaa. Gisee tokko sinillee dubbadhaa ijoollee siniif maxxansanii akkuma sana ijoolleen nu caalaa warra nu jala jiru kanatu jajjabina qaba. Isaantu amma hoo kana waan inni asirratti haasofnu kun muuluun poostotamee jira. Maaliif isaanii ana caalaa amma lamsaalee hambiiftu caalaa isaantu irra sin deeggara. Sanaafuu dubbadhaa too. Warri biyya keessaa xalayaa isaanii akka barreeffatan yeroon gargaarsaa qabaa. Meeshaan inni bakka bu'umsa itti kennama jedhan immoo paaspoortii akka inni erguuf jechuun waan hunduu yeroo tokko hin godhamu waan ta'eef jechuudha. Isaanii isteeppii deemanii yeroo gargaarsa saatii qabaa. Isaan immoo ammasitti dhaqanii gandarraa xalayaa isaanii haa barreeffatanii deemsitti deemuu qabaa jechuudha. Guddata wanti kun amma waa hedduu barbaachisanii beektaa atillee namni waan kana hojjetu waa barbaachisa. Waan kana gochuudhaaf nama waan san raawwatuti maassi barbaachisa jennee yoo gaafanne barbaachisu akka isaan illee marteettini wanti kun takiiran taane asirra dhufee karalatti kana waan kana na barbaachisa jedhama maatiin kun biyya jira. Nama kana nutillee yaadnee hordofuu qabna. Nama kanallee beeknee nama dhimma kana raawwatu waan barbaachisu waan kana barbaachisa waan jedhee irraa fudhanne barbaachisu. Kennuufii danda'u namoota tokkoof nama biyya kana jiruu fi namachi ukkilinaa kennaniif erguu jechuun hin jabaataa. Silkii Mubaarikin ka'u irraa kanatti fakkaata. Mee tuma dawwala maraacha akkuma taatan taatu. Baabaan fayyada biiftu baabaatti dabalu. Baabaan maan dirqama nu barbaachisa barinnis. Baabaa duudhatiin waamashisammoo. Waami irra guddaan namni kumni sadii as jala jirtan kun Mubaarik Musammaa sheeritti nu godha namni dawwaluuf dandeessan immoo dawwalaa fi qaxxita. Caalaa dhimma kana xumuruu kan danda'u Indaa'uun Baabaa Nuuraddiin maaliif koominiitii keessallee in hojjetaa nama baay'een baasii keessaallee nama walitti dhufeenya qaban dalagoollee qaba waan ta'eef inni dhufuun irra guddaa baay'ee bareedaadha. Baabaa Nuuraddiin irra fidaa. Baabaan hin beeka waa'ee seera kanaa hundumaa hin beeka. Koominiitii keessaa saffisaa jaa hojjetuuf waa hunduma beeka. Waan wayyan ta'u. Baay'ee baabaan koo yeroo haasa'u malee koo jiratti baay'ee tokko nama bukkee dhaabbachuu irratti beekama. Baay'ee masirrii masaa. Nagaan isin baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam mooltan jirtu. Egaa akkuma sagalee maatii obboleessa bakkeenya sabboqate kana geessaniittu yaadni tokko irratti ka'amaa jira. Waaqayyo lubbuu isaa maaruu maatii kanaaf jajjabina haa kennu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi ola deemanii yeroo baay'ee akkas karaatti hafuu jechuudha. Yeroo baay'ee egaa biyyi lafaa kuni dhala nama hundaaf waliin qixxaattu inni kaan quufee waan dubbatu wallaalaa waan hojjetu wallaalaa safuu cabsa daangaa darbaa inni kaan immoo nan hojjetadhaan jijjiirama jedhee bishaan gaarii nyaata gaarii iddoo ciisichaa gaarii osoo hin argatiin akkasitti ka darbutu jira. Biyyi lafaa walumaa galatti ala namaaf waliin qixxaattu isa tokkoof ol isa tokkoof gadi garuu maal godhaa egaa namni dhalata malee akkamitti akka du'u hin beekamu. Waaqayyo lubbuu isaa haa maaru. Egaa yeroo baay'ee obboloonni keenya biyya keessaa gaafa dhufan jechuudha baay'een isaanii dhukkuboota garaagaraa qabu.
maaliif dafanii saaxilamu amma baay'een isaanii beektu. Biyya Arabaa kana keessatti gaafa jalqaba ijoolleen dhufan qarshii hin qabanii yooma daldaalaan isaanii itti hiixate malee jechuudha ammuma gaafa kaampaanii keessa galaniittiyyu haa ta'u malee immoo kobsiin kun immoo baay'ee keessumaa ijoollee congaarraa qabaniif baay'ee hamaadha. Akka odeeffannoo mucaa kanaatti kobsii gogaa nyaatee liivii waraabaa galgala sammuu boqotee bulee jedhame odeeffamaa ture. Ani erguma boqotee odeeffame isaa malee liivii sanarratti otoo lubbuun jiru hin argine jechuudha. Maaliif jenna yeroo baay'ee namni erga du'ee wal faarsachuudha. Miidiyaan kunis erga mucaan kun boqoteeti kana wal harkaa fuudhee odeessaa jiru. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya dhukkuba sukkaaraa qabu akkasuma immoo dhukkuboota congaarraa qabu. Kanammoo nyaata gahaa nyaata lallaafaan argatan taanaan dafanii saaxilamuu danda'u jechuudha. Maal godhu gaa erga ta'ee waaqayyo lubbuu isaa haa boqachiisu. Kanaaf egaa of eeggannoo kanaafillee of eeggannoo haa ta'amu. Warrumti ganaasa uftanii namoota akkas miidhaman irraa baradhaadha. Dhugaa ijoolleen keenya baay'een otoo kolleejjii garaagaraa keessaa yuunivarsiitii garaagaraa keessaa barataniiti iddoo mul'ata isaanii galma ga'uuf jedhanitti jireenyumaaf haaluma nageenya biyyaa jibbanii kan isaan as filatanii garuummoo rakkinni guddaan biyya kana keessa kan jiru xinnaatuyyuu malee maatii isaanii biraa furmaata hin dhabanii karaa nyaata dhugaatii garuu jireenyumtaa ulfaatu malee egaa maal godhu bu'aa bayii biyya lafaati. Akkuma abbaan isaanii dubbatu kanammoo baay'ee tokko gara nama nyaatu dhugaa warri isiniif danda'ame gargaarsi ganaadha. Akkaawuntiin gadi maxxanfamne galgala gastii irratti akka gargaaramu jedhamee dubbatamaa jira. Maaliif jennaani bakka jireenya kootii baqadhee mana namaa jira jedhee abbaan isaanii akkuma jalqabata irratti dubbatee ageessaniittu. Maaliif jennaani amma biyyi namatti yaa'a warri miidiyaa kana qaban immoo kun ofitti fudhatanii ala kanaan jara kana beeksisaa jiru malee amma gaafa mana jireenya keessa taa'anii reeffi ganaa dhufaa nyaachuunis dhuguun isaan rakkisa. Hamma tokkollee miidiyaa kanatti ba'anii akkas yeroo dubbatan yaada namaallee gaafa geeffatanii amma tokko jechuudha keessi isaanii haara galfachuu danda'a. Waaqayyo jajjabina isaaniif haa laatu gamaal goona reeffi mucaa isaanii immoo gaafa biyya galeegaa kana caalaa of jajjabeessuu danda'u dhugaadha. Duutiin jira garuu du'a akkasiitu nama aarsa boloota koo seenaa ta'e namatti hafa. Waaqayyo ba'anii galuu karaatti hafu isinaa oolchu. Maatii kanas haa gargaaru waliin taane nu isarra jiraanna malee kaboori hin beennu. Dhalli namaa hin dhalata malee akkatti darbuun beekamu. Waaqayyo hunduma keenya haa eeguun isiniin jedhaa turtiin waliin gootaniif galatoomaa akkasuma gastii sanarratti immoo hirmaadha.